Fageenya na dhoowweef malee. Otuu lubbi dhufanii uleedhaan nan buusina naafi. Yoo yaa shamaa akkam jirtu nagaan keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha karaa YouTube channel kanaa barsiisoodha waan jennu isiniif dhiyeessina. Har'a sirbitoota beekamoo warra turan garuu gooftaa Yesuusiin fudhachuun gara faarfachuutti dhufanii fi hinaafaaf jaalala guddaadhaan tajaajilaa kan jiran waliin haa ilaallu. Viidiyoowwan barsiisoo akkasii argachuuf amma subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaada keessanis nuuf barreessaa. Jalqaba irratti Abitoo Kabbadaa waliin haa ilaallu. Namoota aartii Oromoo fi sirba afaan Oromoo irratti dhiibbaa guddaa geessisan keessaa Abitoon warra hangafaa keessa jira. Sirboonni isaa daa'ima hanga jaarsoliitti hedduu kan jaallataman turan. Askottuu asiin jira, ijaan na laaltee, jaalala dhugaa, haadha koo, waan an godhe hin beeku, yaanni koo gama keetii sirboota isaa beekamoo keessaa muraasadha. Abitoo Kabbadee fufaa jechuun anuma sadaffaarratti biyyatti gala. Haleluuyaa. Abitoo Kabbadee garuu guyyaa tokko gooftaan itti mul'ate eenyummaa isaa, ilaalcha isaa geeddaree fi akkasumas yaada biyya lafaa isa keessaa fuudhee waa'ee jireenya bara baraa qofaa akka inni yaadu godhe. Abitoonis dhugaa baatus haa ta'ee kunoo amma tajaajilaa mootummaa Waaqayyoo ta'ee jiraachaa wangeelas lallabaa jira. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos baraanis sanuma. Hidhaa namaa kutee boolla keessaa nama baasee seenaa namaa jijjiiree sirbituu muka godhee haleluuyaa maamaa seebaarra boda haleluuyaa ulfinaan kan nama dhaabu Yesuus duwwaadha. Utuu walitti hin kutin ililleen ulfinaaf golanni Yesuusiif haa ta'u. Mamando. Haleluuyaa. Utuun dubbisine wannaa tokkoon si yaadachiisa. Fageenya na dhoowweef malee. Utuu lubbi dhufanii uleedhaan nan buusina naafi. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamuun. Fageenya na dhoowwe malee hin jedhe. Inni fageenyi hin dhoowwine. Ameerikaattis, Begiittis, Dambidollottis, eessattis kan na biraa hin dhabne. Yeroo waan cinqii hundumaa utuu na biraa nafin kan na wajjin jiraatu haadha caalu akkuma dubbate Yesuus Kiristoosiin argadheera. Haleluuyaa. Kanaafi isa darbe sana isa liqimsu naaf haa ta'u. Kana booddee seenaan koo jijjiirameera. Faarfannaadha seenaan koo. Haleluuyaa. 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 Gamajurani gutamera, didan Kenya si kamera, goftan Yesus gofta Kenya, wakapane sabba Kenya, kotana manirja. Gamajurani gutamera, didan Kenya si kamera, goftan Yesus gofta Kenya, wakapane sabba Kenya, kotana manirja. Waan cinne tamneef nutu beeka.
nami gowwaadha nuun jedha waan meeqanaan jedhan anatu beeka waan Yesuus naa ta'e. God is a personal God. Ameen. Namooti waan baay'ee jedhu maaliif akka taate kana jedhu abbaan beeka dabdaabbii isaa jedhan namchi tokko maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waan anjitee sitamee banatu beeka. Waan anjitee sitamee banatu beeka. Erkoo guyyaa rakkoo michuu bara bara. Waan anjitee sitamee banatu beeka. Kaleessa masfiin guutuun geerara hafuuraan haa ta'u malee geerarsis hin mata. Nami dhagaanatti darbatan jirtu maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Abbaan jedhu gooftaa koo abbaa jaaltooti. Haadhan jedhu Yesuusiin haadha jaaltooti. Obboleessan jedhu gooftaa koo haadha jaaltooti. Eenyutiin si akeeka gooftaa singalateeffadha mootii koo bilisa ba'ee. Nuuf jedhimi dabalimi faarfadhumi sin nu fedhaa sina keenya gooftaa Yesuus keenya. Inna amma wanna maal jedha sirba korraan faddeera baay'ee isaa reediyoo irra waan yaadadhu gaddan yaadadhe an dhugaa isaanii maal godhu irra dibaa quufne fakkaataa beela waggaa dhibbaa jedha. Yesuus inni na quubsu na keessa galeera sagarbaraa immoo nu quubsa Yesuus. Ameen. Ameen jennaa. Magaa jaaluun diinamoone humna diina keenya caccabsine mootii biraan beeknu Yesuus malee maqaa isaa ol kaafna